Ooltanii bultanii akkam jirtu? Chaanaliin kun waa'ee fayyaa waan hedduu barsiisa. Kanaaf chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gootanii maatii taatanii waan hedduu akka irraa barattan asiin si affeera. Har'a kaniin qabadee dhiyaadhee haati tokko yeroo meeqa baqaqsanii yaaluun da'uu dandeessi kan jedhu. Kun gaaffii haadholii hedduudha. Haati tokko kan dubartiin tokko yeroo meeqa baqaqsanii yaaluun yookaan siizeeriyaan sakshiniin da'uu dandeessi kan jedhu ilaalla. Normaalii osoo kan hin deebisiin dura kan beekuu qabnu wantoonni gurguddoon jiru. Innis kan jalqabaa haguma lakkoofsi baqaqsanii yaaluun da'uun dabalaa deemu rakkoon baqaqsanii yaaluun yookaan siizeeriyaan sekshinii sana waliin wal qabatus dabalaa deemu. Haa ta'u malee lakkoofsi dhaabbataan haati tokko yeroo hagas qofa baqaqsanii yaaluun da'uu dandeessi kan jedhu hin jiru. Lakkoofsi hagas jedhamee clear cut kan ta'e hin jiru. Every patient is different and every case is unique. jedhu warri waa'ee kana barreessanii. Egaa maadha dubartoonni tokko tokko kan hanga yeroo torbaatti illee siizeeriyaan sekshiniidhaan da'an jiru. Hanga yeroo 6-7tti kan opereeshinii hojjetamee fi da'an jiru. Haa ta'u malee lakkoofsi dhaabbataan jiraachuu baatuyyuu haguma lakkoofsi baqaqsanii yaaluun dabalaa deemu dhiibbaan yookaan komplikeeshinii sana wajjin wal qabatu dabalaa deemu. Haati yeroo hedduu yoo baqaqsanii da'uun deesse dhibeewwan walxaxoo armaan gadiif saaxilamuu dandeessi. Kan jalqabaa rakkoo of kaltiidha yookaan placental problem. Rakkoo of kaltii wajjin wal qabatu. The risk of placenta previa and placenta accreta increases with each cesarean section. Haguma baay'inni baqaqsanii yaaluun da'uun dabalaa deemu carraa of kaltiin gadameessa gara gadiitti uumamuu dabalaa deema. Normaalii bakka itti of kaltiin yookaan bakka itti ulfi uumamuu qaburraa gara gadiitti uumama jechuudha placentaan yookaan of kaltiin. Bakka uumamuu qabutti osoo hin ta'in gara gadiitti uumama. Kun placentaa previa jedhama. Akkasumas gad fagaatee gadameessatti qabachuun da'umsa booda ba'uu diduu of kaltiif saaxilama. Dubartoonni tokko tokko erga da'anii booda of kaltiin hin bahin hafa. Kun egaa sababni isaas gad fagaatee gadameessatti qabatee jabaatee waan turuuf hin gadhiisu jechuudha booda. Kanaaf haguma baay'inni baqaqsanii yaaluun da'uun dabalaa deemu carraan of kaltiin gara gadameessa gara gadiitti qabachuu ni dabala. Yeroo gadameessa gara gadiitti immoo qabatu osoo yeroon hin gahin hin dhiigu akkasumas immoo yeroo ciniinsuun isaan jalqabu baay'ee dhiiguu danda'u jechuudha. Akkasumas erga da'anii booda gadameessi baay'ee gad fagaateetti qabatee waan jiruuf of kaltiin gadameessatti baay'ee jabaatee waan qabatee jiruuf gadhiisuu dhiisuu danda'a. Inni gad biraan wanti kun egaa jechuun of kaltiin gadameessa gara gadiitti qabachuunsaa akkasumas gad fagaatee gadameessatti qabachuunsaa maal gochuu danda'a? Tokko osoo yeroon hin gahin da'uu fida. Lammaffaa baay'ee dhiiguu fida. Sadaffaan barbaachisummaa gadameessa kutanii baasuu akkasumas dhibee adda addaa hanga du'aatti haadha sanaaf saaxiluu danda'a. Inni lammaffaan walqabachuu tiishuulee qaamaadha. Walqabachuu tiishuulee qaamaa fiduu kana jechuun adhesion seenu. The risk of adhesion between abdominal tissue and other organ increases with each cesarean section. Adhesion can make subsequent procedure more difficult and increase the risk of injury to the bladder and the bowel. Maashaaleen yookaan tiisholeen naannoo gadameessaa jiranii wal qabatu. Kan marrumaan keessa jiran waliin. Kun ammoo yeroo marsaa itti aanutti baqaqsanii deessisan akka baattuun yookaan ujummoon fincaanii fa'aa miidhamtu. Marrumaan fa'aa akka miidhamu saaxiluu danda'a. Yeroo marsaa itti aanutti baqaqsanii deessisan wal qabatee waan jiruuf baattuun fincaanii naannoo sana jirti marrumaan illee itti qabachuu waan danda'uuf yeroo sana muranii baattuu fincaanii yookaan bilaaderii miidhuu danda'u marrumaan taraarsuu danda'u. So rakkoo akkasii fiduu danda'a jechuudha. Anguma baay'ataa deemu. Inni gad biraan herniyaadha. The risk of hernia increases with each cesarean section as part of intestine protrudes through weakened abdominal wall. Yeroo marrumaan yeroo ammaa baqaqsanii yaaluun da'an marrumaan foon garaarra jiru kun waan laafuuf bakka laafe sanaan gara alaatti dhiibee ba'ee mul'ata. Bakki baqaqee hodhamee rakkoowwan akka herniyaa gara alaatti dhufuu qabiyyee garaaf kana fakkaatu isaan saaxila jechuudha. Kanaan dura baqaqsanii yaaluun deenyaan haala da'umsa boodaa ni murteessa. Fakkeenyaaf si'a 2 fi isaa ol haati tokko baqaqsanii yaaluun deessetti taanaan sanaa ol ciniinsuun hin danda'amu. Takkaa bichaa baqaqsanii yaaluun yoo deesse tariitii carraa marsaa taanutti ciniinsifattee da'uu qabdi osoo opereeshinii ta'in. Garuu 2 ol taanaan immoo
yeroo lama baqaqsanii yaaluun deesseetti yookaan isaa ol taanaan dirqama marsaa taanutti opereeshinii ta'uu qabdi jechuudha. Kana malees miidhaa akkamii fiduu danda'a? Garmalee dhiiguu, da'umsa booda jechuudha. Akkasumas infekshinii godhachuu wal qabatee jira waan ta'eef maashaan naannoo sanaa yeroo dheeraa irra turu waan ta'eef naannoon sun infekshinii godhachuu danda'a. Kana malees immoo sarjeriin sunillee sa'aatii dheeraa fudhachuu danda'a. Baqaqsanii yaaluun sun sa'aatii dheeraa fudhachuu danda'a. Sa'aatii dheeraa fudhannaan immoo gaarii miti. Kanaaf yeroo kompiilikeeshiniin yeroo ammaa baqaqsanii yaaluu danda'u kanneen kanadha jechuudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti 3 ol hin gorfamu. Hanga kanaa kan jiru lakkoofsi hin jiru garuu ekspertoonni yeroo 3f isaa gadi osoo ta'e gaariidha. Kanaaf 4f isaa ol baay'ee gaarii miti jechuudha. Hanga 3tti garuu akka danda'amudha kan hedduun himan. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Namoota gara fuulduraatti daa'imman godhan jedhaniifis sheer godhaa irraa baratanii galatoomaa turtii gaarii.